Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Sabbata irratti halkan kaleessaa bulchaa ganda duwwaa tokko fudhatee bahuu isaa beekamee jira. Kanaan wal qabatee waboonni maaliif Finfinnee keessa seenee opereeshinii hin adeemsisu jechuun gaaffileen kallattii adda addaatiin kaa'atidha kan jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii inni guddaa deebisuu fi deebii guddaa argachuu kan danda'u Finfinnee irratti opereeshinii eegaledha kan jedhan aktiivistoonni yookiin xiinxaltoonni siyaasaa. Waboon garuu kan irra caalaa humna waraana isaa sochoosu baadiyyaa keessattidha. Oromiyaa keessa baadiyyaan harki 80 to'annoo mootummaa jala hin jirtu. To'annoo waboo jalatti kufeetidha kan jiru. Kuni dhugaadha. Keessumayyuu Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa irratti taateen waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hedduu kan nama boonsaa jirudha. Haa ta'u malee garuu handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti taatee qaamni kun raawwachaa jiru akka yeroo kaanii miti. Hedduu qabbanaawwadha. Maaliif ta'e jechuun maddeen gaafachaatidha kan jiran. Kanaan wal qabatees dubbii himaa idil-addunyaa ABO waboo kan ta'e Odaa Tarbii Tiwiitara isaa irratti deebii laateetidha kan jiru. Deebii Odaa Tarbii laates gabaasa amma isiniif qindeessine keessatti kan isin caqasiisnu ta'a. Darbees immoo kallattii adda addaatiin Oromiyaa keessatti opereeshinii raawwachaa kan ture garee Abbaa Torbe jedhamee beekamu maaliif amma laafee achi buuteen isaa maaliif dhabame darbeesi. Kanaan garee kanaa erga lubbuu dabartee jechuunis Jaalroobaan erga lubbuu dabartee booda gareen kun maaliif laaffate maaliif akka duraatti socho'ee opereeshinii uummata Oromoo boonsu raawwachuu dide jechuunis gareen Abbaa Torbe eessatti bade kan jedhus xiinxaltoonni siyaasaa fi gaaffii uummata Oromoo bal'aatidha. Kanaan wal qabatee dubbii himaa idil-addunyaa ABO Odaa Tarbii Tiwiitara isaa irratti deebii laateetidha kan jiru. Amma guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee irratti ta'e humni waraana bilisummaa Oromoo maaliif opereeshinii akkasii raawwanne jechuun aktiivistoonni hedduu gaafachaatidha kan jiran. Guyyaa kaleessaa hoogganaa faannoo garee Gondor kan ta'e namichi Naa'oma Sannaa jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti kallattii adda addaatiin yakka raawwachuu darbeesi kaga'umsa cimaa fi yeroo socho'utti iddoo amma argaa jirtan kana irratti lola cimaa mootummaa Abiy Ahmad wajjin gaggeessee ture. Lolichaanis namni kun jechuunis Naa'oma Sannaa fi jaallonni isaa sadii gara samiitti ol dachaafaman tokko immoo guutummaan guutuutti to'annoo jala ooletidha kan jiru. Kanaan wal qabatee gaaffii xiinxaltoota siyaasaa hedduu ka ta'e humni faannoo waggaa tokko keessatti wal hundeesse Finfinnee keessa seenii yakka akkasii raawwachuuf yeroo yaadu bilisummaa Oromoo caasaa jabaa kan qabu inni akka sibiilaatti wal ijaaree fi waggaa jaan darban kana keessatti Oromiyaa keessatti inni mootummaa raasaa jiru ka humna raayyaa ittisa biyyaa fi kadroonni dadhabde akkamittiin opereeshinii akkasii hojjechuu dadhaba jechuun kallattii adda addaatiin gaaffii gaafachaatidha kan jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii kanaaf deebii laatuun barbaachisaa ta'e waan hin mul'anneef amma isaa kanatti deebii hin laanne. Haa ta'u malee garuu dubbii himaa idil-addunyaa ABO Odaa Tarbii deebii qaamolee gaaffii akkasii gaafataniif Tiwiitara isaa irratti laateetidha kan jiru. Odaa Tarbii laatees waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo fi akeeka mataa isaa qaba. Inni waggoota 5 darban keessatti xiyyeeffannoon isaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ture. Mootummaa naannoo Oromiyaaf caasaa isaa dadhabsiisudha. Sababni isaa mootummaa federaalaa kan inni itti xiyyeeffatee fi kan inni itti hundeeffamee jiru bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaan inni Oromiyaa keessaa qabu yoo jalaa rukutame mootummaan kun gaagura kanniisa maleetidha kan ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoos caasaa paartii bilxiginnaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti jiru guutummaan guututti magaalota biroo keessuma iyyuu magaalota aanaa irra jiran waraanni bilisummaa Oromoo harka caalaa dhuunfateetidha kan jiru. Magaalota sibiila ciccimootiin eegamanis yeroo adda addaatti seenee baheera kan jedhe Odaa Tarbii waboon opereeshinii yeroo raawwatu barbaachisummaa fi faayidaa isaa laaleetidha malee waan hin barbaachisnetti wareega hin kaffalu. Dibbeenaa fi rukutamu jedhee bakka hin taane deeme tarkaanfii hin fudhatu kan jedhe Odaa Tarbii barbaachisaa taanaan magaalaa Finfinnee keessatti miti bakka feetetti iyyuu waboon opereeshinii raawwata. Kan kana irraan hafe garuu qaamni barbaadee waraana bilisummaa Oromoo achi deemee akkas godhi jechuuf aboo tokko illee hin qabu jechuun deebii laatee jira Odaa Tarbii. Isaa humni shororkeessa faannoo jedhame sun boolee irratti raawwate yoo ilaallu waan bu'aa tokko illee hin qabnedha. Wanti kun guutummaan guututti waan bu'aa hin qabne xiyyeeffannoo isaa kan hin beekamnedha. Magaalaa Finfinnee keessa waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii akkasii osoo hin taane opereeshinii adda ta'e ni raawwata. Kanas immoo arguuf jirtu kan jedhe Odaa Tarbii yeroo adda addaatti gaaffileen akkanaa waboof ni dhiyaata. Haa ta'u malee garuu akka dhaabattis akka hooggansa waraana
waraana bilisummaa Oromoottis. Waboon adeemsaa fi kaayyoo mataa isaa qaba. Opereeshinii barbaachisaa ta'esaa barbaachisaatti magaalaa Finfinnee keessattis ni raawwata. Kana arguuf jirtu. Kana faannoo kun humna miiraan socho'uudha. Miiratu isaan sochoosa. Kaayyoon isaanii ifa ta'ee hin beekamu. Maal akka ta'e iyyuu hin beekan. Miillaanidha kan of kokaasan. Kan kanaan alatti bu'aa tokko illee hin buusan kan jedhu Odaa Tarbii. Yeroo ammaa kanatti naannoo Amaaraa keessatti guutummaan guututti naannoo suuqa ikoonomii isaan sochoonee fi hawaasi naannichaa irree gawaa nyaatu dhabee beelli naannicha irratti marsaatidha kan jiru. Kun immoo ka ta'e istiraateejii humni kun fayyadamuunidha. Waraanni bilisummaa Oromoo osoo istiraateejii akka faannoo fayyadameeti. Silaa yoona sabni Oromoo rakkoo hamaa keessatti kufee jira. Odaa Tarbii istiraateejii injifannoo qabuun malee istiraateejii injifannoo hin qabnee fi ka magaalaa Finfinnee keessatti aduu saafaatiin hooggansa ofii dhaban istiraateejii waraanaa akkasii gonkumaa iyyuu hin jiru jechuun deebiseetidha kan jiru. Kanaan wal qabatee immoo waggoota 2-3 dura irratti Oromiyaa keessatti qaamolee siyaasaa mootummaa keessuma iyyuu ka uummata Oromoo kallattii adda addaatiin miidhaa turan irratti adaba kan kennaa ture qaamni abbaa torbee jedhamu yeroo ammaa kanatti maaliif dhaabbate darbees immoo maaliif akka durii sochiin isaa hin jirree fi sochiin isaas yoo jiraate maaf Wallagga qofa irratti dhaabate jechuun kallattii adda addaatiin waraana bilisummaa Oromootiif gaaffiin dhiyaachaatidha kan ture.